Taphoota madaalii ga'umsaan Arsenaal fi Manchester United morkattoota isaanii injifatan. Barcelonaanis kilaba Japan Vissel Kobe injifateera. Dabalanni isaa kunooti. Dalman in full flow. Forcing a low save from Nick Pope. Well, he's not afraid. Turning on the afterburners. Robi darbee tapha michoo Maanee Milan mo'uun Singapore Festival Trophy kan fudhate Arsenaal kaleessas goolii 3 fi 2 West Ham United injifate. Arsenaal taphichee galuun dura taphataa haaraa kilabicha mallatteessee Victor Gyökeres deeggartootaan wal barsiisuus Newcastle United deeqa jaffarratti goolii Antonio Langan dursa qabate. Tan taphicha to'atee taphachuu kan eegale Arsenaal goolii Mikel Merino fi Alex Murphy garee ofii irratti galchaniin goolii 2 fi 1 dursaa boqonnaa bahe. Havertz's ball. Oh, and his feet fired into his own nets. Disaster for Alex Murphy. Newcastle United tapha boqonnaa deebiin goolii Jacob Murphy galcheen yoo qixxaatu taphataan Arsenaal umrii 15 ga'umsa gaarii mul'isaatiin ture Max Dauman irratti balleessaa hojjetameen peenaalitii argame Martin Odegaard galchuun Arsenaal goolii 3 fi 2 injifate. Arsenaal tapha itti aanuun Hong Kongitti Tottenham waliin taphachuun gara London yoo deebi'u Victor Gyökeres tapha Arsenaal Tottenham waliin taphatu irratti Arsenaaliif taphataaf eegama. So Odegaard, the Arsenal captain, to put the Gunners ahead once again. Gets the better of John Ruddy, who went the right way, the goalkeeper, but there was... Tapha madaalii ga'umsaa biroon Ameerikaa New Jersey Stadiumii MetLife'tti West Ham United waliin kan taphate Manchester Unitedis goolii 2 fi 1 injifate. Dursaan taphattoota Manchester United Bruno Fernandes doggoraa goolii egaa West Ham Alfonso Areola fayyadamuun goolettiin injifatan 2 galche. Brunoon daqiiqaa 5 irratti peenaalitiin boqonnaadhaan deebiin naannoo peenaalitiin alaa goolii hawwattuu galche. Bruno Fernandes. Manchester United jijjiirraa ganna kanaan taphattoota asirra fuulduraa lamaan Maatiyaas Kuunya fi Biriyaan Umbeemoof paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 20 baasuu hanga ammaa goolii isaanii jalqabaa galchuu hin dandeenye. Jarood Bowen daqiiqaa 63 irratti goolii West Ham United gara taphaatti deebiste galchuus jabina goolii eegaasaa Altay Bayinderiin Manchester United goolii 2 fi 1 injifate. Michoma jalqabaatiin gara Japan imaluun Vissel Kobe waliin kan taphate Barcelonaanis goolii 3 fi 1 injifate. Taphichaan Rafinha fi Lamine Yamal yaaliiwwan ciccimoon taasisan Vissel Kobe yoo dhiphisan Marcus Rashford tapha boqonnaa deebiin jijjiirame seene. Shaampiyoonii Spain Barcelonaaf Eric Garcia, Rooney fi Fernandes goolii injifannoo yoo galchan goolii takkitti Kobe injifatamuu jalaa hin baraarin taasisee Maayishirootu galche. Nottingham Forest waliigaltee Morgan Gibbs White waggaa 5 dheeresse. Taphataan sarara gidduu lammii England mallatteessifachuuf Tottenham fedhii olaanaa qabu mul'isaa turus Gibbs White waliigaltee waggaa 5 City Ground isa tursiisu mallatteesse. Tottenham waliigaltee digduu paawundii miliyoona 60 kaffaluun Morgan Gibbs White qorannoo fayyaa taasisuuf murtaa'ee turus hin milkoofne. Forest waliigaltee seenaa kilabichaan riikaardii ta'e waliigaltee waggaa 5 Morgan Gibbs White tursiiseera. Morgan Gibbs White bara 2022 paawundii miliyoona 42.5 Wolves irraa Nottinghamtti yoo makamu waliigaltee waggaa 2 qaba. Taphoota 118 gooliiwwan 18 galchuun gooliiwwan 28 haala mijeesse. Abbaan qabeenya Nottingham Forest Evangelos Marinakis kilaboonni hedduun isa mallatteessifachuu barbaadanis nuti garuu isa waliin garee cimaa ijaaruu barbaannaa jedhan. Bayern Munich taphataa asirra fuulduraa Liverpool Luis Diaz mallatteessifachuuf walii gale. Liverpool mallaqa Diaz irraa argatuun Isaaq mallatteessifachuu fi Bayern Munich bakka Jamal Musiala taphaticha barbaade. Shifarroo Jambo. Goalkeeper's gone AWOL. Luis Diaz scores for Liverpool. Kepa went walkabout and he pays the ultimate price. Bara 2022 leenjisaa duraanii Liverpool Jurgen Kloppin kilaba Portugal Porto irraa Liverpooliif kan mallatteesse Luis Diaz waggoota 3 booda Liverpool waliin adda ba'uun beekameera. Bara darbee taphoota murteessoo irratti Liverpooliif goolii galchaa waancaa 20ffaa Premier League England Liverpool akka argatu kan gargaare lammiin Kolombiyaadhaa Luis Diaz shaampiyoonii Jarman Bayern Munichiif mallatteessuuf walii galee. Taphataan ganna 28 kun garee Liverpool
qophii bara dorgommii irra jiru dhiisee gara Jarman imalee qorannoo fayyaa akka taasisu eeyyamameefiira. Dursee Liverpool akka gadi lakkisu himamaa kan ture Luis Diaz amma gara xumuraatti dhiyaateera. Gareen Vincent Kompanyidhaan leenjuu Bayern Munich taphaticha iddoo Jamaal Musiala miidhamaan dhabe buufachuudhaaf barbaade. Jamaal Musialaan yeroo dheeraadhaaf dirreerraa fagaata. Akka gabaasa Sky Sportitti Liverpool jalqaba maallaqa Bayern Munich dhiyeessee paawundii miiliyoona 59 harkatti didee ture. Amma maallaqicha gara paawundii miiliyoona 65.5tti dhiyeessee Liverpool tole jedhee fudhateera. Liverpool jalqaba Diaz gurguruu akka hin barbaannee fi yeroo lama walii galtee isaa dheeressuuf gaafatus bakka bu'aan isaa fi fedhiin Luis Diaz gargar ta'uun osoo walii hin galin hafan. Bara 2022 paawundii miiliyoona 37.7 Liverpooliif kan mallatteesse Diaz taphoota Premier League England 50 goolii 17 galchee waancaa Premier League England 20ffaa kilabicha waliin fudhateera. Shaampiyooniin England Liverpool jijjiirraa taphattoota ganna kanaan sadarkaa Awurooppaatti hanga isaa kan hirmaate hin jiru. Taphattoota murteessoof garichatti dabalateera. Ammas karoorri warra Merseyside hin goolabamne. Hugo Ekitike, Florian Wirtz fi Frimpong dabalatee garee bifa haaratiin ijaaraa jira. Darwin Nunes kilabicha akka gadi lakkisuuf eegama. Iddoo taphattoota kanneen taphattoota haaraa akka mallatteessu eegama. Xiyyeeffannoo guddaa Liverpool kan ta'e lammiin Sweden Alexander Isak filannoo jalqabaa Liverpool ta'e amma milkaa'uu akka danda'u eegama. Gareen Arne Slot gurgurtaa taphattoota ganna kanaan paawundii miiliyoona 60 ol dursee argateera. Taphattoota lama dabalataan akka gurguru eegama. Darwin Nunes, Harvey Elliott fi Luis Diaz walitti paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 akka baasan eegama. Maallaqa kanaan Alexander Isak riikoordii British ta'een paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 baasee mallatteessifachuu danda'a. Torbee kana Isak Anfield ga'uu waan hafuu miti jedhamee eegama. Leenjisaan Liverpool Arne Slot dhimma Luis Diaz ilaalchisee ammatti dhimma taphatichaa irratti baay'ee dubbachuu akka hin barbaanne himee Hugo Ekitike Liverpooliif lakkoofsa 9 irratti taphachuu danda'us lakkoofsa 9 isa sirrii hin qabnu jechuun Alexander Isak mallatteessifachuuf akka murteessan mul'isa. Luis Diaz guyyoota dhufan qorannoo fayyaa xumuree ifatti taphataa Bayern Munich ta'uuf eegama. Bayern Munichiif kan mallatteessu yoo ta'e ammoo Harry Kane fi Lucas Hernandez-itti aanee taphataa sadaffaa Bayern Munich maallaqa guddaadhaan mallatteessifatee ta'a. Akka gabaasa Bild yoo ta'e Diaz Bayern Munich keessatti waggaatti yuuroo miiliyoona 14 argata jedha. Kun ammoo mindaa Liverpool keessatti argatu ni caala. It's Luis Diaz who Oduma kana wal qabatuun Alexander Isak kilabiin bitu waggaa 5 keessatti baasii paawundii miiliyoona 200 fi miiliyoona 50 baasuu akka danda'u The Athletic gabaase. Baasii guddaa kana sodaachuun kilaboonni isa bitachuu akka hin feene himamaa jira. Leenjisaan Newcastle United Eddie Howe garuu Isak kilabicha waliin akka turu abdii qabaachuu dubbatanii. Abubakar Abdullah. Lammiin Sweden taphataan sarara fuulduraa Alexander Isak taphattoota jajjamoo sarara fuulduraa Premier League England yeroo ammaa keessaa tokko. Hagayya 2022 Real Sociedad irraa paawundii miiliyoona 60 Newcastle Unitediif kan mallatteesse Alexander Isak bara darbe dorgommii hundumaa taphoota 42 goolii 27 galchuun gareen Eddie Howe hirmaannaa Champions League Awurooppaa akka argatuufis gumaacha taasisee olaanaadha. Taphataa ganna 25 kana kilaboonni jajjaboon Awurooppaa fudhachuu akka fedhan kan himamaa ture yoo ta'u keessattuu Liverpool taphataa kana bitachuu fedhus hin milkoofnee fi taphatichis St James Park gadhiisuu akka barbaadu hooggantoota kilabichaaf himuun torbaan darbe keessa gabaafameeti ture. Newcastle qophii ganaa gara Singapore imalenis garicha keessaa miidhamarra waan jiruuf hambifameera. Leenjisaan Newcastle Eddie Howe taphataan sarara fuulduraa Alexander Isak kilabicha waliin akka turu abdii qaban dubbatu garuu fuuldureen isaa shakkii ta'uu seerani. Lammiin Sweden Newcastle waliin waliigaltee waggaa 3 saafa. Kilabiin taphataa kana bitachuu fedhu ifatti gaafii dhiyeessee jiraachuu baatus kilaboonni isa bitachuudhaaf paawundii miiliyoona 150 yookaan doolaara miiliyoona 203 kafaluu akka qaban Newcastle beekseera. Kunis seenaa keessatti PSG'n Neymar fi Kylian Mbappé bitachuudhaaf kan baasitti aansuudhaan taphataa gatiin guddaan itti ba'u ta'uu mala. Gatiin gurgurtaa isaa guddaa ta'uun kilaboonni biroo isa bitachuu akka hin yaalle kan taasisedha. Isak bitachuudhaaf paawundii miiliyoona 150 kan baafamu yoo ta'u kabaltii bakka bu'aaf kafalamuu fi kilabiin bitatu Premier League
keessa kan taphatu taanan gibira kafaluun walitti hidhamee paawundii miiliyoona 171 barbaachisa. Waliigaltee dambii baasii mallaqaa keessa jiruun hanga waggaa 5tti kan kafalamu paawundii miiliyoona 33 hanga paawundii miiliyoona 55 kilabiin bitatu ni baasa. Sana irratti mindaan taphataas jira. Taphatichi mindaan gamii akka barbaadu beekamu baatus taphataa cimaa addunyaa yeroo ammaa keessaa tokko ta'uu isaatiin torbetti paawundii 250 hanga paawundii 300 gaafachuu mala. Kun immoo kilabiin isa bitatu waggaatti paawundii miiliyoona 15 hanga paawundii miiliyoona 18 baasa. Kana jechuun Alexander Isak kilabiin bitatu waggaa 5 keessatti paawundii miiliyoona 250 kafaluuf dirqama. Kunis kilaboonni hedduu bittaa kan akka sodaatan godheera. Kilabiin Serie A Juventus, AC Milan fi Inter Milan isa bitachuudhaaf galii isaanii waggaa 2 sharaffaa isaan baasisuu danda'a. Juventus waggoota 4 darbeen kisaaraa paawundii miiliyoona 670 isa mudachuun ibsameeti ture. AC Milan fi Inter Milan hanqina mallaqaa isaan irraa bayanachaa kilaboota jiraatan ta'uu isaaniitiin Isak mallaqa guddaan bitachuuf onnatanii ittiin deemani. Kilabiin Jarman Eintracht Frankfurt taphattoota gurguruun mallaqa guddaa kilaba argataa jiru ta'us Isak bitachuudhaaf ni yaala jedhamee hin eegamu. Kilabichi bara 2023-24 galii paawundii miiliyoona 213 argate. Garuu Alexander Isak bitachuuf galii isaa harka 70 baasuu qaba. Dortmund ganna kana galii waancaa kilaboota addunyaa irratti hirmaachuun argateen Jude Bellingham fi Yankoot bitachuu isaatiin Alexander Isak ni bitataaf hin eegamu. Bayern Munich xiyyeeffannoo isaa Luis Diaz taasifateera. Liigii France keessaa PSG'n Alexander Isak bitachuu kilaba danda'u. Kilaboota La Ligaa keessaa Barcelonaan taphattoota bitateeyyuu galmeessisuudhaaf rakkachaa tureera. Atleticoon kisaaraa ofii keessa jira. Isak mallatteessisuun walakkaa galii isaa gaafata. Bara 2024-25 galii yuuroo biiliyoona 1.2 kan argate Real Madrid mallaqa Isak bitachuudhaaf gaafatamuu dhiyeessuu danda'a. Garuu ganna kana paawundii miiliyoona 150 bitaa taphattootaaf baasuu isaatiin taphataa birootiif mallaqa ni baasa jedhamee hin eegamu. Kilaboota Premier League keessaa Chelsea'n baasii hedduu taasisee dambii baasii mallaqaa cabsuu dhabuudhaaf baasii biraa ni baasa jedhamee hin eegamu. Ofii isaatiifuu taphattoota gurguruu kilaba barbaadu. Arsenal yeroo dheeraaf Alexander Isak bitachuuf yaalaa turus Gyökeres osoo bitatuu baatellee ganna kana paawundii miiliyoona 140tti kan dhiyaatu baaseera. Kanaaf baasii guddaa ni baasa jedhamee hin eegamu. Manchester City'n erga bara 2025 as hanga paawundii miiliyoona 300 bittaa taphattootaaf kilaba baaseera. Kilabichi waggaa 3 keessatti paawundii miiliyoona 200 argachuu isaatiin mallaqa dhiyeessuu mala. Garuu sababoota kubbaa miilaa birootiin jijjiirraa kana ni yaala jedhamee hin eegamu. Manchester United ganna kana Maatiyaas Kunyaa fi Bryan Mbeumo bitachuun duraayyuu bittaa taphattootaatiin kisaaraan paawundii miiliyoona 300 kan isa mudateedha. Mallaqa argachuudhaaf taphattoota gurguruu kilaba fedhu. Liverpool garuu Alexander Isak fudhachuu kilaba danda'u jedhamee eegama. The Reds ganna kana paawundii miiliyoona 300 ol baasus taphattoota gurguree Isak fudhachuu mala. Keessattuu Luis Diaz, Darwin Nunez yookaan Harvey Elliott ta'uu baannaan sadanuu gurguree baasii isaa wal madaalchisuun Isak fudhachuu mala. Kilaboonni Saawudii kanneen akka Al Hilal Alexander Isak kilaboota bitachuu danda'ani. Erga waxabajjii 2023 as baajata mootummaa Saawudiitiin kilabiin deeggaramu Al Hilal bittaa taphattootaaf paawundii miiliyoona 400 kilaba baaseera. Alexander Isak bitachuufis mallaqa guddaa dhiyeessuu danda'a jedhamee eegama. Garuu Newcastle United fi Al Hilal baajata mootummaa Saawudiitiin deeggaramuu isaaniitiin dambii UEFA'tiin jijjiirran taasifamu bittaan qixa ta'e akka taasifamu kan dirqisiisu ta'uunis dhimmicha wal xaxaa taasisa. Al Nassr paawundii miiliyoona 43.7 Joao Felix Chelsea irraa mallatteessifachuuf walii gale. Taphataan umrii 25 lammiin Portugal garee Enzo Maresca Chelsea keessatti bakka yoo dhabu gara Riyad imaluun qorannoo fayyaa akka taasifatu eeyyama argate. Joao Felix kilaba isaa duraanii Benfica barbaadamaa turus Cristiano Ronaldo waliin hariiroo gaarii waan qabuun gara Saudi Pro League imaluu filate. Chelsea'n bara darbe paawundii miiliyoona 45 Joao Felix Atletico Madrid irraa yoo bitatu walakkaa bara darbe ergisaan AC Milaanitti kennuun paawundii miiliyoona 5 irraa argate. Amma immoo paawundii miiliyoona 43.7 Al Nassritti gurguruuf walii gale. Chelsea'n baasii galii isaa wal madaalchisuuf taphattoota akka Noni Madueke, goolii eegdota Petkovic fi Kepa Arrizabalaga gurgureera. Taphattoota akka Raheem Sterling, Ben Chilwell, Renato Vega fi Armando Brojas gurguruufis barbaadaa jira. The Blues Liam Delap, Joe Pirro, Jamie Gittens mallatteessifachuuf paawundii miiliyoona 212 yoo baasu ammas Xavi Simons fi Jurol Hato mallatteessifachuuf fedhii qaba. Manchester United Randal Kolo Muani Paris Saint-Germain irraa mallatteessifachuuf fedhii qaba. Newcastle fi Tottenham Arsenal irraa Gabriel Jesus mallatteessifachuu barbaadu. Abubakar Abdallah.
Thuram, intelligente, gira Kalulu, avvolgente la Juventus, cross per Kolo Muani. Manchester United Randal Kolo Muani fudhachuu kilaboota barbaadan keessaa isa tokko. Saree Devils amajjii darbe Kolo Muani ergisaan fudhachuu barbaadeeti ture. Garuu lammiin France Juventusitti dabalamee walakkeessa dorgommichaatti goolii 10 galchuun isaanii yaadatama. Kolo Muaniin dhaabbiidhaan Juventusiif mallatteessuu fedhus Juventus garuu taphaticha waliin marii taasisuu cimseetti fufuu dhabuu isaatiin kilabichaan gargar bahuu mala jedhamee eegama. United jidduu kana seenees Kolo Muani fudhachuudhaaf yaalaa akka jiru miidiyaaleen gabaasani. Manchester United Liam Delap fi Victor Gyökeres fudhachuu erga dadhabee booda amma taphataa sarara fuulduraa biroo fudhachuu barbaada. Kolo Muani bitachuudhaaf euro miliyoona 45 isa barbaachisa. Kolo Muaniin PSG waliin carraan itti fufuun isaa dhiphaa ta'us miidiyaaleen gabaasaatii jiru. Newcastle United fi Tottenham Hotspur immoo taphataa sarara fuulduraa Arsenal Gabriel Jesus fudhachuu akka fedhan kan gabaafamaa jiru yoo ta'u Barcelona, AC Milan fi Inter Milanis kilaboota taphataa kana barbaadan keessaa garuu miidhamni jilbaa irra deddeebiin lammii Biraazil kana mudatu fedhii kilaboota kanneenii hir'isaa jiraachuutu himame. Gabriel Jesus waggoota 3 darban Arsenaliif taphateen taphoota 74 goolii 28 taphataa galche. Bara darbee miidhamaan taphoota hedduuf kilabicha hin tajaajille. Aston Villa immoo Calvert-Lewin mallatteessifachuudhaaf AC Milan fi Newcastle United waliin morkachaa jiraachuu zasan gabaaseera. Taphataan gana 28 Everton waliin waliigalteen qabu erga xumuramee booda kilabichaan gargar ba'e. Aston Villaan bilisaan fudhatee mindaa isaa qofa danda'uudhaaf carraa gaarii taaf jedhame. Leukip akka gabaasetti immoo kilaboonni magaalaa Manchester lamaan Manchester United fi Manchester Cityin goolii eegaa lammii Itaalii Gianluigi Donnarumma PSG irraa fudhachuu akka fedhan gabaase. Champions League France goolii eegaa ganna 23 Lucas Lille irraa fudhachuudhaan iddoo Donnarumma buusuuf yaaduunis himameera. Kilabiin Turkee Galatasaray Donnarumma bitachuu akka barbaadus gabaafamaatii ture. Donnarummaan waliigalteen PSG waliin qabu xumuramuudhaaf waggaa tokkotu. 15 straight against Angers in Liga McDonald.